Ati inuma amantaa kiristaanatti. Eh? Kiristaanatti inuma amantaa hin turtan bulta malee. Mul'atadha. Waaqayyo sitti hime. Mul'ata isaa ta'uu isaa baatu. Ani mul'ata siin hin jenne hin amantaati. ከማርያም ኡም ኤኞሽ Maariyaam kan uume moo? ጋፊ ብራ Maaf gaaffii biraa goota ree? Kunisii deebi'e? ኩኒናን ዴብኔ ኩመ ጅሩቱ ዲሲቲ Maaf aniisa ree? ናኒምኔ ካ Maaf siin himne? Sii hime? waaqaaf ergama adda baasi naayimii siin jedha naanimnee mitiire kanaafi maariyaam eenyutu uumee siin jedhama. Biraano. Oo. Naguma ka. Jirra jirra. Ishi waan dubbattu qabdaa waan barsiiftu amma. Barsiisaa miti ani. Ishi. Yaa ergaa dabarfattu qabdaa? Jechuun maaliif barbaachisa? Inde namni tokko ergaan fudhatu ergaan dabarfatu taanaan ikkoo kun horii akka horii ta'uudha ka. Kanaaf yookiin ergaa dabarsachuu qaba yookiin ergaa darbu fudhachuutii qaba. Akkas ergaa darbu ni fudhattaa? Taa'ee barachuun danda'u namichi. Ni dandeessa Kanaafuu. bakka gobas. Kana taa'inaan horummarra. Kanaafuu namni horii barbaadame yookiin ergaa dabarfachuu yookiin ergaa darbu fudhachuu. namni horii horiin jedhiin. Yaa? Namni horii miti horiin jedhiin hin jedhe. Namni ergaan dabarfanne yookiin ergaa darbu hin fudhanne horiidha. Horiidha gadiyyuu. Yaa? Namni kuni Ah. horii jedhamuun uumamee waan jiruuf. Maal jette? Nama ta'ee uumamee waan jiruuf horii ta'uu hin danda'u jedhe. Yoo homaa tokko wanti ergaa darbu hin fudhanne ergaa dabarfachuu hin dandeenye waa barsiisuu hin dandeenye yookiin barachuu hin dandeenye horiidha gadi nu biratti ishee. Ustaaz horiin ergaalleen dabarfata ergaalleen fudhata fakkeenyaaf yoo beela'e hin marrataa yoo dheebote hin marrataa horiidha yoo wal harkaa bade hin marrataa dabalataan immoo ergaa fudhachuu keessatti immoo deebii yoo jettan hin deebi'aa daangaa namaa yoo seene as deebii yoo jettan hin deebi'aa midhaan nyaachuuf yoo deebii jettanii sagalee loltan hin deebi'a ergaalleen fudhata ergaallee hin dabarfata horiin. Akkasi kanaafiyyuu quraanni boqonnaa 25 lakkoofsa 44 am tahsabu anna aktharahum yasma'uuna wa ya'qiluuna in hum illaa kalan'aami irra baay'ee namoota kana irra baay'ee isaaniidhaan isee ta'i wama dhaga'anii waa itti agarsiifnaan argan yoo itti himtennaan dhagaan seeta lakki isaan in hum illaa kalan'aami jedhe rabbiin akka horii ta'e afal jedhe qoy biraan inni kun hafuura malee siin galu. إنهم إلا كلام جريتو بل هم أضل جر انتقال يارن لكن الرهوري دا غدي يجي ربي سبحانه وتعالى قرآن بقولنا تربى لكوسر بتو كتر باتمي سجل الرتيسي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها قلبين كبو قلبين ساني دو غارا غهورا مراتورا غرة كبو غري ساني دو غارا غهورا دودارا أفان كبو أفان ساني مور وان دو غادو بچورا دودارا أكس يا ربي سبحانه وتعالى كان أفجركن أكهوري يوتون تن هوري دا غدي جريتو Karena aman namoonni baay'een yeroo tokko jedhee masarataa amma namoonni baay'een jedhe amma namoonni baay'een yeroo tokko nuti hoolaadha jedhu. Kanaaf nuti immoo hoolaa sanaa gadi yeroo itti jennuu hin qabna. Akkasidha biree. Akkamitti qoy? Hin dhaga'u taanaan waan dhugaa dhaga'een fudhatu taanaan waan dhugaatti agarsiisan hin argu taanaan dhugaa beekeen dubbatu taanaan kun horiidha gadi. Ajjeefadhu. Akka waan nuti walaa waanne mana waanne garuu gaaffii ammati. Siin jenne bara an biraanuudhaan jechaan jiru bara. Biraanuun waa barachuu danda'a jettee ati qoo nama sirriidhaa siin jechaan jira siin. Duramoo akka horii otoon si faana taphachaa jiru horiidha jechaa jirta. Namoonni waa tokko hin dhageenye namoonni waa dubbachuu hin beekne
Namoonni waan dhugaa dhugaa argee hordofuu hin dandeenye horiidhaa gadi nu biratti siin jechaan jira. Ati immoo akkasiirra lakkatoo waan akkasii miti. Barachuun taa'ee barachuun danda'u yennaan ni dandeessaan siin jedhee bira. Kanaaf waan gaafatamu. Mee waan an jedhu jedhe. Waan an jedhu na wajjin jedhe mee quba amma. Nama na wajjin jedhe. Amaariffama Oromeeffasii gala sirriitti Oromeeffadhamni? Eeshi. Rabbii tokkicha malee dhugaadhaan gabbaramaaf waaqeffamaan hin jiru jedhime. Maaliif? Nama gara namootaatti si dabalaafaniika. Yoo achiin jirtu ta'e. Dura namatti dabalamee hin jiru moo? Yoo rabbii lama sadi rabbii waaqessumu gabbaramu dhugaadhaan hin beektu ta'e namummaa guutuu jechuun kanaan hin argamu. Nama guutuu hin jedhamtu. Maaltu natti irratee jirame? Qaama ati qabduun qabu. Nan laala qoyka. Rabbii tokkicha malee kan dhugaan gabbaramuuf waaqeffamu hin jiru jedhime. Hin jedhu. Yesuus ergamaa rabbiiti garbicha Allahiiti jedhime. Hin jedhu. Nabi Muhammad ergamaa isa goolabaa isa dhugaa isa dhumaati jedhime. Afaanumatti dubbachaa jirtu hin beekon hin jedhu. Bakka atachuma jirta jechuudha ammallee iddoo nama ammaaf ganaa rabbiin geessa suutuma ittee baratte inshaallah guyyaa tokko sirraa ifa ijji kee kun hin banama Gowwaa yoo gurri kee hin banama dhagaa kana afaan keellee waan dhugaa dubbachuudhaaf jira inshaallah. Gaaffii maal qabda meeshi na gaafadhu gaaffii ma qabdu na gaafadhu. Birhaanu jechuun maal jechuudha? Birhaanu jechuun ifa jechuudha. Yaa? Ifa jechuudha. Filee jechuunoo? Filee jechuun egaa hin beeku. Filee jechuun beektu? Hin beeku. Diraatuu jechuudha akka biyya keenyaatti. Diraatuu filee horiin kun filee wayiiti jedhamti beektaa? Diraatuu horii wajjin waan jiraachuu hin beekne horii yoo dhatte horii waan gaffaatu horii waan nyaattu waan darbattu gaafaan horii tumatti fileedha baqaa jedhamti isheen. Akkas hin jedhamu. An akka naannoo keenyaatti si kadhama asiif galuun innaan akka naannoo keetti. Akkamidha waan isaa akkamidha tattaafachaa jirtaa ganamaan hin machooftee deen. Achi geesse amma. Jechuun jechuun arrabsaa jirta na fakkaata. Si arrabsaan jiru dhugaa sin gaafadhee bara ani hin beeku ati jettee naananii akka naannoo keenyaatti filee jechuun diraatuu wayiidhaan siin jedhe. Akka naannoo keetti immoo natti minnaan hin beeku nan jette kayi. Dhaggeeffadhu ka hiikkaan maqichaa diraatuudha. Akka naannoo keenyaatti. Hiikkaan maqaa sanaa. Akka naannoo keenyaatti akkas. Kitaaba isa kamirra jira? Kitaaba maalitti Oromoo handhuura Oromootiin anarraa madde wantoonni baay'inu. An Oromoodhaa barre ilma Oromoo keessa warra afaanicha fidee asiin gee keessaa tokkodhaan abbootii hirkaa fuudhee. Kitaaba irra hin jiru sammuma keessaa fuutee dubbachaa jirta jechuudha. Akkasidha barree kun wantoonni akkasii kun kitaaba irra dishinarii irratti immoo ganaa sii barreessina inshaallah rakkoon hin jiru ishii. Silas nuti warri muslimootaa abbaa afaan Oromooti waan ta'eef. Biiftuun kan himee si wajjin haasaa ammasitti bilaanuun kun. Rakkoon qabu gaaffii qabdu na gaafadhu mee. Yaa? Gaaffii qabdu na gaafadhu. Oromoon ilma eenyuuti? Hin baranne kitaaba irratti ilma eenyu akka ta'e. Ishi baqaatu. Amantii irraa hin beektu, maqaa kee hin beektu, Yesuusin hin beektu, amantii hin beektu, birhaanuu jechuu qofaa beektaa, atoo birhaanuu jechuun ifaa jechuudha jee tokkitti kana beektaa maalan si gaafadhe shimee qomoo kiyya maal atoo akka isaan harkaa gattee. Na gaafadhu jette waan si gaafadhe hin beektu, maalan si gaafadha dhabbeeni. Maqaan Yesuus yeroo dhageessan silaasin akka tokko si macheessaami. Maal taanee machoomna laata? Innama macheessa yaa. Innama macheessa. Waan nama macheessu kan eenyutu uume garuu isa waan nama macheessu kan. Kan nama macheessu kana moo? Waaqayyo uume ka. Isa uume sana badii qaba waan nama macheessu kan uume. Eenyuun uume? Waaqayyo.
Waaqayyotu iyyuu uume Yesuusin kana. Isuma machaa'u kanayyuu Waaqayyo uume. Isa nama macheessu kana Waaqayyotu uume mini. Isuma machaa'u iyyuu Waaqayyotu uume jedhe isa nama macheessu bichaa miti. Isuma machaa'u iyyuu. Maal beekamaadha kan dhimma. Isa nama macheessu Yesuusi kana Waaqayyotu uume mini. Waaqayyo uume siin hin jenne Waaqayyo uume jedhamoo si bira. Eenyutu uume isa nama macheessu kana eenyutu uume nama Waaqayyotu uume naan jettee bara. Yesuus Isa uumamaadha machaa'us jechuudha. Waaqayyotu uume. Uumamaadha Yesuus uumaa miti Like uumamaadha Waaqayyollee miti namadha nama kabbaa caalii kanaa jechuudha bakka. Nama akkas kana qaba. nama Maddii qaba. nama Harka guutuudha. qaba. Nama guutuudha Waaqa guutuudha. Dhaggeeffadhu. Nama guutuudha Waaqa guutuudha. Macaafarraa argitee jecha kana. Nama guutuudha Waaqa guutuudha. Akka nama nettan fudhadhaa akka amanteetti fudhadhu. Jechuun macaafarraa agarte moo sitti himnaan dhageesseen jedhe waan kana. Natti isaa himamu argees haa ta'u. Maal jedheen qaba dadeen immoo shituu anuu waan Abbaa nama caalii dhugaadhaan nagaan godhe isinii kata'u. akkamiin godhama. Eh? Nagaa keessanii abbaa Akkamiin caalii. godhaan nama ragaatti amanuudhaan jedhe nama gurraa waan dhageetti amanu hundi nama arguutti amanuudha. Maal jedhee nama naasha nama Yesuus kana nama guutuu jechuudhaaf maal jechuun qaba isaan arga ragaa. Hin dubbifata. Yaa Kottu amani isin ishi iddoo barsiisa. sanatti nan dubbifadha. Amani kas hin barsiisa dur. Amaneeraati natti na barsiise. Maal qoobiin sirra jiru maan jiru. Yaa Waldaa kiristaanaattan si barsiisaan jedhe. maa jechuudha kiristaana jechuun. Biraanu ergamaa Yesuusin wallaale nama naa deebisuun dhabeenu dhaleessallee gaafadheen ture. Ergamaa Yesuusi. Eh, jechuun warra keenya gaafadhee musliimootii waaqallee addaan qabu argamaallee addaan qabu nuti akkamitti dhabne jedhee gaafadheen ture akkam ergamaa qabamoo ofumaaf ergame waaqa ta'amoo Haala amantaan kee. pheenxee kamaali. Ati ana faana tokko jechuudhaati. Si faana tokkoof inni gaafachaa jira mitiiree. Anoo gareema isaanii taatetu adda baastee na gaafachaa jirta seeni. Ani simumaan tokkodha garuu hin dubbisne macaafa beektaa. Hangan immoo as jala taa'ee galitti xiqqoo xiqqoo nan laala. Yesuusin waaqaa sana biratti immoo ergamaan ni jira kan jedhu hin argine. Kanaaf ergamaa isaa qofan barbaada nama meeqa gaafadhee naan deebisne. Kaleessallee ustaazotatti meen ture hin dagatan fakkaata. Yesuus Ergamaa qabaayii Yesuusii waaqa mitii jechuu kee. ergamaa qabaayi. Eeyyee. Yesuus kuni akkasi beektaa nama waaqa jechuun kan waaqni saba biyya lafaa kana keessa jiru ittiin gara mootummaa isaatti deeffachuudhaaf gadi dhufedha. Hafuuraan jechuudha dubaroo Maariyaam irraa kan dhalate. Qaama saalaa dubartiidhaan kan hin dhalanne waan dhiirriif dubartii wal quunnamtii gaggeessuun hin dhalanne. Kanaaf jecha hafuuraan garaa dubartii Maariyaam keessa bulee akka namaatti foon uffatee dhalate. Nama ta'ee dhalate jechuudha. Erga dhalatee booddee waan dhalli namaa lafa kanarratti hojjete waan dhiisuu qabu dhiisee akkaataa kamiin akkatti gara mootummaa waaqayyootti akka deebi'u fakkeenyummaa gaarii ilmaan namaadhaaf gara mootummaa isaatti waamee deeffachuudhaaf
biyya lafaa kanarratti waan hojjechuu qabu hojjete guyyaa waamicha isaatti immoo gidiraa namootarra ga'u hundumaa ofitti fudhatee gidiraa sana baatee gara dacheetti gadi bu'ee guyyaa sadaffaatti awwaalame immoo du'aa ka'ee gara mirga Waaqayyo Abbaatti ol ba'e. Yeroo sanatti kana kan raawwate eenyudha? Waaqayyotu hafuura isaatiin biyya lafaa kana keessatti akka gadi bu'ee waan hundumaa karaa nama keessaan ta'e hojjete gara mootummaa isaatti akka deebi'u namni dursa akkaataa kanaatti yaadee hojjete amma kakuu haaraa jedhamee dhufamee namni kamiyyuu gara mirga Waaqayyo Abbaa dhaqee Akkamitti ofii waaqa ta'a? Akkamittiin ofii ergamaa ta'a? Siin jechaan jira baraan kana qofa si gaafadhe. akkamitti waaqa ta'a akkamitti ergamaa ta'a Eeyyee. Akkamitti macaafni inni barsiisaa ture suni innoo waaqa akkamitti irra bu'ee inni nama tajaajilaa ture. waaqaaf hin danda'ama Jechuun waaqni kun ergamaa qabaachuu hin danda'u. ergama qabaachuu hin danda'u moo ergamaa qabaachuu hin danda'u ta'a ergamaa qabaachuu hin danda'u chaar ta'i Ergamaa kan ergatu qabaachuu hin danda'u. ergamaa maaf dhabere ergamaa hin qaba Meetii ergamaa isaa? eh Ergamaa isaa mee? ergamaan isaa baay'eedha sana kana jedhamuu hin danda'amu ergamaa Waaqayyoo Suraafel Kiruubel danuu isaanii jira kana Natti jechuun maqaa baruu barbaadaa baran. eh Baruu barbaadaa natti hin ba'a. maqaan isaanii baay'eedha beektaa fakkeenyaaf ergamoonni yeroo jalqabaaf uumamaniyyuu ergamoonni kun bifa hin qabanii halluu hin qabanii sanas kanas jedhamuu hin danda'anii qaama saalaas hin qabanii Anamma ergamaa waaqayyoo isa abbaa siin jedhaan jirani. Waaqayyoo isa abbaa achumaan dhiisii waaqayyoo isa Yesuus. Ergamaa Yesuus kamiidhaa siin jedhe. duukaa buutota isaati gaa Kami duuka buutota? Nuti soo duuka buutota isaati kami? Nuti ergamaa isaatii ree? nuyi ergamaa isaa ta'uu hin dandeenya yoo baranne yoo jecha isaa dhageenya akkaataa kamiin ergamaa isaa ta'uu dandeenya hafuura isaatiin isa duukaa yoo jiraan Oo, ergamuuf jirta amma. maaf hin ergamu ree maal jedhe wangeela Maatewos boqonnaa 28 keessa na fakkaata dhaqaa saba hundumaa barsiisuudhaan cuuphuudhaan bartoota koo godhaa jedhee barreesseera bartoota isaatiin jechuudha. Okay, ani macaafa baay'een dubbisne ishee bakka inni ani waaqa ana ergamaa jedhee natti agarsiisuu ni dandeessa. Eh? Ani waaqadha anaa fi ergamaa isin ergamtoota kootii ka jedhee natti agarsiisuu ni dandeessa. Anaaf ergamaa isin ergamtoota koo kan jedhamu ammaaf na bira jiraachuu hin dandeenyeenis bakka hojiin jira beektaami. Siifa baasan kaa warri kun hin qabani gaafadhu. Hin qabanne kaa yoo barbaade malee sammuutti hin qabanne. Bakka inni waaqa ani na isin duuka buutota kiyyaa naaf ergamaan jedhemu. Eeyyee hin qabanne. Duukaa buutonni gooftaa baay'ee rakkoo bartoonni isaa bartootuma isaa sanaan jedhe mitiire wangeela Maatewos keessatti sabbii godhii barbaade. Maqaa abbaatiif ilmaatti isaan cuuphuudhaan kan jedhu. Dhugaa waaqayyoo kaleessa illee nama baay'een gaafadhe namni kana naa deebisee hin jiru. Ergamaa Yesuus Kiristoos namni naa deebisee hin jiru. Gonkumaa hin dhabe. Qoy wangeeluma Yohaannis boqonnaa 1 irraa ka'iite jechuudha. Dubbisi. Yohaannis boqonnaa 1 irraa ka'iite dubbisi guutummaa masaa ergamaa qabaa hin qabu isaan hubatta. Duuka buutota ka jedhu ijoollee isaati kaa hoolota isaatiin jedha.
Duukaa buutota Ergamaa dhas. hiyya ergamaa Yesuus deemaatii barsiisaadha. Ijoollee kiyya kana deemaa barsiisaa duuka buutota koo deemaa barsiisaa kan jedhe inni jiraate hin jedhee bar. Kitaaba inni duraan itti tajaajilaa ture sana ijoollee isaatti kennee deemaatii ijoollee kiyya kana barsiisaa kan jedhe ni jira. Akkasitti Kitaaba sana eeyyeen ergamaa ta'uu dandeenya beeki. kitaaba sana moo Eh, an kitaaba sana isaanitti kenneera kan jedhullee waan ani baradheeru miti anillee baay'ee barumsa isaa hin qabu garuu kitaaba sanatti kenne otoo hin taane macaafa ani qulqulluutti maatii kiyyayyuu gaafadhee dhabisiin jedhee bar maatii kiyyaayyuu gaafadhee ati achi hin geenye taa'ee dubbisii naan jedhan maal jechuu namni yoo wallaale nama barsiisa ka. jechuun kutaa amma fakkeenyaaf Hmm. yeroo daa'imummaa keetti ati akaayii boqqolloo nyaattu ko Kam ati boqqolloo daa'imummaa nyaattee baratte akaayii boqqolloo nyaattu ko siifan ibsa ati daa'imummaatti badda hunduu kutaa qaba. Yeroo midhaan nyaattutti midhaan nyaattaa yeroo sadarkaa boqqolloo akaayii boqqolloo nyaachuu dandeessutti akaayii boqqolloo nyaattaa ittuma jabaachaa deemta. Sanarraa waan jajjabaataatti deemta si ol guddachaa. Takkuma nama fakkeenyaaf reef amantaa yoo ta'e otoo barnoota amantii cimsannaa hin baratii yoo duukaa buutummaa nan baradha jette si dhorkuu danda'a sadarkaa isaatti malee hin danda'amu jechuu barbaade. Otoo duukaa buutummaan baratiin immoo barnoota isa olaanutti darba jechuun hin danda'amu. ati itti dabartee Ani immoo amantii cimsannaa baradhee fixeera garuu duukaa buutummaa barachuuf hin jira. okay. Ka baratte irraa naa ibsi hayyee wanni nama si gaafadhe ka baratte hundarra hin jiru Warreen amma baradhe duukaa buutummaa irra jira. maal jette Warreen amma ati na gaafattu duukaa buutummaa irra jira. malee bakka itti baratte hin jiru ba'a. Maaf hin jiru hin jira. Gadi fageenyaan hin baranne malee. Sababiin isaa duukaa buutummaa keessatti Hunda gadi baradhee fixeera naan jettee baara. kan amantii cimsannaa fixeera. Hunda baradhee fixeera ati waan hin baratiin ol hin darbinii naan jettee baara. Ani moo hin dandeessa akka ol darbuu garuu si dhorkuu danda'a jechuun achi geesse immoo sitti ulfaachuu hin danda'a malee hin baratta maaf hin barattu sitti ulfaate jennaan immoo xiqqoo sitti. Amma gaaffii gabaabaa si gaafadha. Yesuus yoggaa waaqa jennu kanaa jechuudha. Akkuma nama siin jedharra deebi'ee si gaafadha. Yoggaa waaqa jennuun kana ergama addaan qabaachuu qabaa siin jedhee bara. Warri kun warri musliimotaa jechuudha. Waaqallee addaan qabu ergamaallee addaan qabu waan ta'eef nuti yoo hin qabnu ergamaa ni qabna moo hin qabnu waaqa qofa qabnaa kan siin jedhu siin jedhaa jira bara. Dhaggeeffadhu sitti hima. Walumaa galatti jechuudha. Musliimonni waaqas qabu, ergamaa waaqas qabu jechaa jirta. Nuti immoo Yesuusuma qofaa qabna moo Yesuus sun ergamaa hin qabu moo ofii isaa akkamidha maal maal? Ofii isaa ergamaa waaqaa ta'a siin jedhe. Ergamaa waaqaa ta'a. Ofii ergamaa waaqaa ta'a. Waaqa kan biree Yesuus Kiristoos gooftaadha ka jennu ayyee. Ilaame. Ergama inni ganama fudhatee dhufeyyuu Waaqayyo biraati. Okay. Dursa sitti mee Waaqayyoof hin danda'amaa siin jedheera. Waaqayyo biraatii fudhatee dhufee garaa Maariyaam keessa bulee saboota
guddaa fakkeenya gaarii ta'ee gara Waaqayyootti asii ol ba'e. Nan deebi'aa jedhe. Eenyutu jedhaa? Isumatu jedha. Ayyee. Xumur. Wangeelii haa ta'u 14. Kamaariyaam uume eenyush? Maariyaam kan uume moo? Gaafii biraa. Maaf gaaffii biraa goota ree? Kunisii deebi'e? Kuni naan deebine akkuma jiruttuu dhiisiiti. Maaf aniisa ree? Naan himne kaa. Maaf siin himne? Sii hime? Waaqaaf ergama adda baasi naa himii siin jedha naan himnee mitiire. Kanaafi Maariyaam eenyutu uume siin jedhama. Maariyaam kan uume Waaqayyoodha. Kami Waaqayyo? Waaqayyo meeqa jira? Yesuusin ilma jenna Waaqa jenna kan nuti. Ani amma beektaa bakka takkatti waggaa gaafatamu bakka takkatti ilma jenna bakka takkatti Waaqa guutuu nama guutuu jenna. Naaf hin galle beektaa. Dhaggeeffattaa? Okay. Si dhaggeeffadha sirraa barachuu fedha waan ta'eef. Gaaffii mana gaafatti irra naa deebi'e maal jettee? Isaan mana gaafatti. Yesuus Kiristoos Waaqa miti. Waaqa guutuu nama guutuu miti. Waaqa guutuudha. Waggaa nama ta'e san dhalateeti waggaa Waaqa ta'e san Maaramiin uume siin jedhe sii galee amma. Maariyaam suni dhaggeeffadhu haadha ishee abbaa ishee irraa Sii galee nuu galee jedhame. Maariyaam suni haadha ishee abbaa ishee irraa dhalatte. Akkamitti haadha ishee abbaa ishee irraa dhalatte Waaqayyotu immoo akkuma anaaf siin uumetti haadha keenyaaf abbaa keenya irraatiin uume Maariyaamiin. Sii galee? Akkam akkam? Akkuma anaaf sii uumamnetti haadha ishee abbaa ishee irraa Waaqayyotu ishee uume. Qaama saalaatiin jechuudha. Okay. Fudhatte? Yesuus Kiristoos gooftaa Yesuus Kiristoos keenya ilma isheeti moo Waaqa isheeti ayyee. Inni kun immoo akkasi gooftaa Yesuustu jechuun Waaqayyo jechuudha. Gooftaa Yesuus erga deessee booda mitiiree Waaqayyotu dursa akka sabni biyya lafaa kun gara mootummaa isaatti akka deebi'uuf waan yaadeef dubartiin kun otoo qaama saalaan hin raawwatamiin durbummaa isheetti garaa ishee keessa ulfa akka ta'uuf ta'an. Kun siif galaadha. Badaa sin rakkisu. Otoo durba taatee jirtuutii ulfoofte. Sanniin beekaa barnaa galee sone maal taate? Ilma isheeti moo Waaqa isheeti siin jedhe? Ilma isheedha. Fadhaa nama booda isaanis dabarsa. Ilma isheedha. Ati amma musliima bee? Ilma isheedha. Ilma isheedha. Ati amma musliimadha. Kiristaana fakkaattee na gaafachaa jirta. Waaqa jiraataa kiristaanaani. Maal jechuun musliimni kiristaana ofiin jedhu ni jira? Ati amma fakkeenyaaf kiristaana taatee musliima ofiin jettaa? Musliim. Yesuus. Okay, isaanitti darbaa jira. Ustaaz. Namni gaaffii gaafatu hundinuu musliimaa Ustaaz namni dhugaa baruu barbaadu hundi musliimaa. Hundi Muslimaa bar namni dhugaa barbaadu yeroo hundaa. Alhamdulillah. Anammoo wallahi bitannee miti kadhannee miti akkasitti rabboota fila isaa keessaa maqaa akkasii kana hojii akkasii kana rabboon nuu kenne alhamdulillah. Namni dhugaa qoratu namni dhugaa baruu barbaadu hundi Muslima bakka. Wallahi. Amma macaaf sana
hunda dubbisee nan fixaa nan bara hunda isaanii ka jechuun dandeessu waan afurri qulqulluun caafee afuruma qulqulluutu hiikaa'edha nuu namummaa fooniidhaan dubbisaa irra namummaa fooniidhaanis immoo Waan caafee yoo qabu namatti Phaawulos ana kanas ni caafee jira Phaawulos tu caafee waan bar namni afur waan barreesse tokko illee hin qabu. Koi afurri qulqulluu kan jiru biraano warra tamane kennamu ani tamaneetiin jira. hin kennamu Afurri miti kun qulqulluu warra tamaneef hin kennamu ani tamaneetiin jira. barnootaan hin danda'ama. Macaafa isaanii hin dubbisne malee macaafa isaanii illee dubbisee keessa gadi hin buune malee beeki. Ittuma manaa miti. In amantaa eeyyeen dubbisuu miti gaafa Macaafa maddii kana akkamitti namni dubbisee fituu dadhaba? kanamoo Okay, bakka hin dubbisnetti na barsiisuu hin dandeessu. Afur barreessa amma kitaaba 100 gahu. Kitaaba 66 akkamitti namni dubbisee fituu dadhaba rabbiidhaati. Dubbisee hubachuun namaan galu taanaan maal itti godhana bira taa'e ammi kun? An dubbisee hubadhu taanaan maal irraa hojjeta kun? amantiidha mooti maal goota bitatte Yaa? maalati beesteedha mooti Asheen beesteen immoo maali haa? amantiidha Yaa? amantiidha Maaltu beesteen moo? amantiidhaatiin jedhe kiristaana Annachi annamadha. Annama. Abbaa caalitiin. Yaa? ay abbaa caali Beestee kan jedhamu macaafa kana keessa ni jira sila? Yaa? maal jette Beestee kan jedhamu kitaaba kana keessa ni jiraan jedhe. beestee kan jedhamu beestee kan jedhamu Macaafa kitaaba kana keessa ni jira? jecha namni itti fayyadamudha garuu ayyaana beeste qoonxee kan jedhamu hin jira hojii ergamootaa keessa hin jiruure Beestee koonse amantiidha moo maali? Maali beestee koonse jechuun? pheenxee jechuuni jecha namni itti fayyadamudha dhugaatii kan hin dhugne Eeshi. Dhugaatii kan hin akkas dhugne? ee Eeshi. akkana Kan biraa hoo? kanuma Jecha maal? Jecha dhugaatii kan hin dhugne jechuudha hiikni beente jedhu. lakki Eh. ayyaana beeste qoonxee kan jedhamu irraa kan fudhatame na fakkaata Maali ayyaanichi? bu'aa hafuura qulqulluu Yaa? bu'aa hafuura qulqulluu Bu'aa hafuura qulqulluu. Malee ati beestee dhareem? ee Ati beestee saabadha moo maal jechuudha wantichi? Ati ayyaana amma fakkeenyaaf. Ati ayyaana bu'aa hafuura qulqulluuti? lakki Maali yaale? hoo ati itti maanaan si taati koy Jechuun beentee kana wallaale amantiidha moo sabaadha moo biyyadha moo maal jechuudha? amantiin beektaa hiikkaasaa Yaa? amantii beektatti Amantii jechuun amantiidha maal keessatti kamaree amantiidha bakka. beektaa amantiidha Amantiidha beentee jechuun amantii madha kiristaana macaafumatti amantii ta'uusaa beekama kitaaba kan dubbatamoo hisaabumaan fidde? kiristaana hin beektamu Yaa? kiristaana hin beektaa Beeku. ani kiristaanadha beekaa walumaa galatti ana amantii keessa nu naannessiin Ati amantii ati kiristaanadha? Kiristaana ta'e maaltu siin jennaan taate? Animoo Maal jette bire? kan kiristaana ta'e Biraanuu? hin jedhamu Eh, ofii makootii of abboomeen ta'e malee kitaabarraa kiristaana ta'a kan jedhu hin jiru mini? animmoo namnis na Macaafarraati kiristaana ta'a kan jedhu jiran jedhe. namnis na waamne isa kiristaana ta'e kan jedhu sin agarreen Maaliif taate de? jaalladheen ta'e
Maal sii buuse maal sii godha? Maal naan goone? Ishinatti waan sii godhu keessa anillee nan ta'a hiriyaan kee kun. Bu'aa sanatti himi. Anaaf moo? Maal sii bu'a amma kiristaana ta'uun kee? Maal sii godha? Inna boonsa. Maal sii godha? Maal boonoo jechuun maa jechuudha? Hin boontaa? Jechuun Maa jechuudha? inna gammachiisa kiristaana ta'uu kootiitti sababiin isaa maala beektaa? Abdii jireenya bara baraa nan qaba bar. Kiristaanni abdii jireenya bara baraa qabaa? Ee Kiristaana yoo ta'anii abdii jireenya bara baraa qabaatu kan jedhu jira moo? warri Yesuusitti amanan hin fayyuu. Awwaay kiristaanaan sitti maa rakkoo waan amaneen jira amanuu taanaan. Kiristiyaana maaliif taate naanni na fayyadaa bu'aa naa qabaa itti bu'aa isaa wallaaleen bu'aa isaa si gaafataa jira bara. Warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu jedha. Warri kiristaana ta'an warri Yesuusitti amanan jechuudha. Kiristaan warri Yesuusitti amanan abdii jireenya Yaa? bara baraa qabu. Yaa? Abdii jireenya bara baraa qabu hin jedhu. Warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu iddootti jedhu jira ragaa jira macaafarra. Mee iddoo isaanitti nan bana. Yaa? Karaanis dhugaanis ta'uudha. Iddoo kamirraa warri kiristiyaana ta'an jireenya abdii jireenya bara baraa qabu jedha eessattiin jedhe. Natti himi nan bana. Dhaggeeffadhu ka. Ishi. Yesuustu karaanis Mana si dhaggeeffadhe natti himi ani banee ilaala kunoo macaafni bira jira. Amaariffaan kunoo na bira jira. Kunooti afaan Oromootiinis jira. Iddoo kamitti warri kiristiyaana ta'an abdii yoo ta'e jireenya malee bara eenyu gara baraa abbaa dhaquu hin danda'u kan jedhu hin jiru. yaa? Eessatti akkas jedhaan jedhe. Eessatti warri kiristiyaana ta'an Injiru moo? abdii jireenya bara baraa qabu eessatti jedha. Gooftaa Yesuustu wangeela Yohaannis keessatti Wangeela Yohaannis keessatti maal jedha? karaanis dhugaanis jireenyis anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'udha. Lammaffaadhaan nama warri kiristiyaana ta'aniif kan atamma wanta ati naan jette waa'ee bu'aa kiristaanummaa keessi gaafataaraan. Kiristiyaana warri ta'an abdii jireenya bara baraa qabuu naan jette. Akkasuma akkas jenne. Jedhe Eessatti akkas jedha warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu eessatti jedha. Ani waa'ee karaa, waa'ee mangadaa, waa'ee daandii, waa'ee hurrii, waa'ee maalii yooma si gaafadhe waa'ee konkolaataa fa'a. Inni kun waa'ee wanta hojii warra geejjibaatii fi biiroo waajjira daandiitii fi waajjira geejjibaa laallata waa'een daandii, waa'een maalii. Ani kan si gaafataa jiru alaa warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu ishee jettuun barbaadaara. kiristaanni kiristoositti amanee abdii jireenya bara baraa qaba kamiyyuu. Sanas ta'u kana jecha isaa beekes beekuu baadhusi an akkattan amanee fudhadhe. Ati akkatti amante malee dhageessee amante malee macaafarraatti warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu kan jiru hin jiru mini? Jira maaf hin jiru hin beeku iddoo isaa malee jira. Hin beektu malee ni jira? Ee, Hin jiru kanumaaf hin beekne malee silaatuu jiraate yoo na beekta turte. Jira maal hundasaa sammuutti baaddeen deemamoon amma iddoo hojiin jira siin jedhe. Hin jiru bakka hin jiru walbatte finne dabarre kanumatti. Maaf ولما hin jiru قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو بابك سلما جنبت فعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك عظما abbaa caalee أبيتكو atamma toorraa gaasaa sitti beese jechuudha. Waan amantee fudhattuu hin qabdu sirumaayyuu ganaa falmiirra sa'aatii 24 nu keessa malee. لكن لكن Yeroo masirumayyuu amma fakkeenyaaf kiristaana ta'e waan siin jedhamee akkasitti taate malee ragaan qabdu namni kiristaana ta'e siin jedhellee hin jiru warri kiristaana ta'an abdii bara baraa qabu kan jedhullee hin jiru xumurree
hin fudhattu ka waan hin fudhanneef ani immoo zim jedhee namatti iyyuu hin barbaadu ka sababiin isaa maala beektaa? Kun hin fudhattuu miti bara hin fudhattuu tun ta'in hin jiru siluma kiristaana yoo taatan jireenya bara baraa abdii jireenya bara baraa qabdu kan jedhu kitaabarra hin jiru. Kiristaana ta'e illee namni siin hin jiru akkasumatti ilaaltee wanta akka shubbisuufaa kun daansiin faan kiskittaan faan gelloo wallagga keenyaa faa tokko kumkummeen faan hunduu achuma keessa waan jiruuf manatti fakkaata akka yaadutti. Ati wallaggaa silaa. Ati wallaggadhaa silaa. Achitti na ladde malee aan wallagga miti. Mee musliima eenyu ta'e yennaan taatere? Musliima eenyu ta'e yennaan taate? Quraana boqonnaa 39 lakkoofsa 54 irratti wa aslimuu jedhe. Islaama ta'a rabbiin nuun jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ammas quraana boqonnaa 22 keessa dhaggeeffadhu. Quraana boqonnaa 22 keessatti فله أسلموا وبشر المخبتين الذين هكذا يا رب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة هكذا يا رب سبحانه وتعالى هكذا فله أسلموا مسلمة أججماتا بتماتا ربي كيف يجد إرقصناو أبدي جرين يبرا وراكسان قبل اتهمي محبطوت ورى طول جل ربي warra bitamaataan, warra ajajamaataan, warra masakkamaataan, warra muslimataan immoo jireenya bara baraa akka isaan qaban itti himii gammachiisee rabbiin nuun jedhe subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf ammas akkas nuun jedhu quraana boqonnaa 3 lakkoofsa 1 lamarratti maal nuun jedha walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun muslima taatan malee akka hin duune carraa biyya lafaa irratti deebitanii jiraachuudha. Yeroo lama sadiin qabdan yeroo tokkitti dhuftanii jiraattan kana jiraattu ishee kana carratti kanatti fayyadamaati muslima ta'aati biyya lafaa irraa deemaa nuun jedhe. Quraana boqonnaa 43 lakkoofsa 70 irratti immoo alladhiina aamanuu biaayaatinaa wa kaanuu muslimiin 69 irratti warri jannata galu warri jannata galu muslimtoota ta'antu akkatti jannata galaa rabbiin nuun jedhe. Kanaaf abbaan caaliitii fi gareen shahaadaa hundumti illee namni laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah namni jedhe hundumti kanaaf eenyuufuu filannoo Amantu samanuu baatu. Amantu samanuu baatu. bara baraa qaba kan jettu ragaan qabdu ati. Kiristaana namni ta'e isin jedhee hin jiru. Amantu samanuu baatu jechuudha. Ati enuma amantaa kiristaanatti. Kiristaanatti enuma amantaa hin turtan bulta malee. Mul'atadha. Waaqayyo sitti mee? Mul'ata isaa ta'uu isaa baatu. Ani mul'ata siin hin jenne in amantaati. Har'a yoo amaneen jira bar kiristaanaan hin ta'u malee. Kiristaanatti hin amantaa hin jedhe. Maal akkamittiin? Akkuma silaalu kanatti. Jechuun warra ragaa qabne kamittan taatu ragaa qabaate kiristaana ta'a kan jirtu jiraate dhuguma nan ta'a. Kiristaana warri ta'an jannata galuu jedheti nan ta'a. Maar abdii maalirraa qaba maal naa godhe dhaqee kiristaana ta'a. In jiraata ka jireenya bara bara abdii qabda. Kiristaana warri ta'an jireenya bara baraa jiraatu jedha. Taatee mucaate biyya kamitti Awuuy. biyyuma keenya dhalattee miti garuu. Ano waan masin jettan naa galaan jiru be biyyuma ottoon aladheeyyuu. Akkamsiin galuure maal nusa warra biyyaati kuno. Biyya koo taate yoo atumtu jijjiiramte ettame amma na bira dhuftutti si badaa afaan kee naa galaan jiru. Otto gamees shina bira murufta. Seetu na bira dhufa malee si birannu. Transportii na ergish. Transportii eessa jirta? Location iddoo jirtu naa kenni. Eessa jirta? Ani kuno Addis Ababa miti maanno Itoophiyaan jira. Itoophiyaa keessaa bakka kam? Addis Ababa. Addis Ababa irraa hoo? Magaalaa kam? Addis Ababa magaalaa dha bara. Jechuun kutaa magaalaa kamiiti?
kutaa magaalaa waradaa andi Waradaa Andii. Matoo arbaan jiran immoo. marree kottu ka irra sitti dhiyoodha waan ta'eef si wayya. Matoo arbaa 02 hin beektaa? Achiin jira. Tole gaarmentitti wal agarra. Basumaan baay'ee. Akka gootu kiristaana warri ta'anii abdii jireenya bara baraa qabu kan jedhu ragaa wajjin naaf naa qabattee dhufta ishii. Godha kanarraa. Yaa. Mee kaafira biraa ol gashaamee jara keenya. Yesuus akka nama ta'e ni amantee barteetta miti amma. Akaakii qaallitti itti kottu. Gurba. Yesuus akka nama ta'e barteen jedhe. Abbaa Caalii mana isin toogganaa jira. Mana isin toogganaa jiraati abbaa barbaadan buusaati nama antana ijoollee musliimaarraa nama gadi buusaati kiristaana galfadha. Mana isin toogganaa jira. Kiristaanota ol galchaame dhugaa waaqayyo musliimota keessaa gadi buusa. Maaf Oromoo yoo nagoota maal taatume? Maal nu fayyada? Abbaa morkataa? Maali namni dhibba torbatoota akka takkaanaatiin asii ol kaasee boru iftaan sin fayyaduu danda'a. Abbaa morkataan haasofsiisaa qoyme. Dhaggeeffadhu. Abbaa morkataa? Musliima natti fakkaata. Musliima. Ustaaz nama hin dubbanne buusaati nama biraa galfadha inshallah. Akkasitti nama ani buusa akkasitti galfadha deema inshallah. Biraanu. Warri jala jirtan lakkoofsa kollaa kaasa. Waaqni waaqessitu nama akka ta'e bartee. Yesuus nama akka ta'e bartee. Nama akkamiiti eessatti nama jedha? Si agarsiisu? Na argisiisime. Macaafa silaa biraan qabduati. Atumti na argisiisime dandeenya irraaf. Maashaallah. Tole. Ani isa jirurraa kaasii dubbadhume dubbisime. Dubbisi ka dubbisi. Afaan Kutaa afur malee hin baranne Oromoo. Yaa? Kutaa afur malee hin baranne baay'een dubbisu daddafee. Ishi. Ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama maalidha? Nama akkasii ajjeesuu barbaadduudha. Nama Yesuustu jedhe jecha kana. Ana nama akkasii jedhamini nama of hin jedhamini Yesuus. Bakka namaa jechuudha. Eeshi. Osin dabala. Eessaa ergame jedha garuu. Iddoon ergame maa Israa'elumarraa Israa'eliif ergame. Ela maal jala ana Yesuus jedhala. Ana Yesuus nama Naazireeti jedhamti ilaalaa agarta. Ana Yesuus nama Naazireeti. Eenyu of hin jedhe? Nama of hin jedhe moo maal hin jedhe Yesuus? Eeshi. Nama mitira Yesuus. Gara olii irraa dubbisi ka. Ana Yesuus nama Naazireeti of hin jedhe moo jenne Yesuus? Jedhe gara olii irraa dubbisi ka. Gara olii irraa moo gaafa macaafa biratti argattee hin dubbifattaatu ishii? Maaf gara olii irraa jecha tokko jecha lama maaf keessaa kuttanii dubbisture asii gadee dubbistaniitu hiikkaasaa faana wal siistaniitu fudhattu malee kuttanii keessaa baasuun hin barbaachisu. Wayi ganaa booda nu barsiifta sana. Hinadhoofti idii gara akkasii. Ila iddoo qubee gurguddaa isaa ilaali. Iddoo qubee gurguddaa isaa ilaaladhu sirrii. Yesuus ila Nagaa jirtu. Arraajicha Yesuus nama Naazireeti jedha. Ila ilaali.
Ela kuni raajicha Yesuus nama Naazreet kutaa biyya Galiilaati. Ila kuno kun maal miti kokoika. Badan basai kalla. Network Network kora. Ela kuni jala Keessa miti, kun keessa sirrii dhoose. Yesuus. Ela kun raajicha Yesuus raajicha Yesuus nama biyya Naazreet kutaa biyya Galiilaati. Namichi kun Yesuus nama Naazreet sana. Yaa Yesuus nama Naazreeti jechaan ulan barattoon. Yesuus nama biyya Naazreeti. Isin Yesuus nama biyya Naazreeti safannifame ture barbaaddu'i. Na dhaggeeffataa hartaa gurba. Biraan na wajjin jirta? Waan ufile? Filee koo? Bineensichi jedhee ustaazamdi. boodan deebi'a. Yesuus nama biyya Naazreet jedhama caafni. Yesuus ana Yesuus nama Naazreet ofiin jedha Yesuusi. Nama waaqessaa jirtu ijoollee. Munzirilla. isa amma gurbaa ammaatti agarsiiftan laala mootii kaafatattaniitu isin sila isatti sanatti agarsiisuu miti isin isattis waaqayyoon nama godhanii kaanii waamuu jamaa rabbeedhaati. Yesuus nama Naazreet Galiilaa. Kutaa biyya Galiilaa teera barfacaafne Yesuus nama Naazreet kutaa biyya Galiilaa. Kun raajichaadha. Nabiyyicha isa biyya Naazreet teera barfacaafne. Wallah. Inni yoo mana waan biraa haasa'uudhaaf ol seeni. Inni yoo mana waan biraa haasa'u barbaadaa jira kana waaqayyoo eega nama ta'e maal godhare? Ogaattuu baga gaafachiise beekaroo. Rakkachuurra. Dhageetuma waamuudha kan nama waamuudha malee maal godha sila. هذا يسوع النبي الذي من ناصرة من ناصرة الجليل جرابر يسوع Jai baratu. النبي نبي جرابر Nabiyyiidha malee baraa nabiyyi miti. Akkana isiniin jedhu wallaa jarribanii. من موافق In ergame malee ergamaa miti. إيه ليه كمان كيلو برا In ergame malee ergamaa miti. جاي برا Nabiyyiidha malee nabiyyi miti Yesuus Kiristoos. Wallaahi rabbi jalaa qajeelchu. Atakaayii boqqollootu hin nyaatin hin beektu naan jedhee naanu. ها Atakaayii boqqollootu nyaattee hin guddatin hin beektu kana naan jedhee naanu. Isin akkamitti waaqa keenya nabiyyi deettu? Nu miti macaafa jiraara malee. Macaafa namaa macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu beektaa? Nan beekee. Macaafa qulqulluutu Yesuusiin nama Naazreet jedhaan. Barsiifni نبي كذا Bikki biraanii gaadha namaa. eegaa barsiifni charchiiti barsiifni bataskaanaa mooyi barsiifni charchiiti barsiifni bataskaanaa moo Yesuus waaqa jedha. Dhugumaa barsiisni charchiiti kan bataskaanaa. نبي كذا نبي نازريت غليلة تيرا Wallahi Yesuus nama ta'utti beeka malee Yesuus waaqa ta'utti hin beeku macaaf. Akkasii bargoobasii argiteettaa ati macaaf? Mujatti. Halloo.
kunis jallifteetti. Sooma jaawaa keessan deebitanii ilaaltanii. Jalli an barattuudha. Lakki isheen barattuudha An Mozer. barattuudha mucaa gaafadhe naa deebisuu dide. Kaadii miti isheen. Waan tokko gaafadhu bacaalii gaafadhu waan tokko gaafadhu waan islaamummaarraa waan siingallee gaafadhu. Bilbilli jala hatamee jira hatamee bara. Rabbi siif laaffisuuti. Rabbiin dhugaa siif ibsu. Islaamummaa hubachuun waan hedduu nama rakkisu miti wallaahi. Garuu kiristaanummaan waa tokkollee waan nama galuu miti. Sababni isaa waan inni kun yoo isa kana bukkee dhatte waan biraa si barsiisa. Inni kun isa kana bira yoo dhatte waan biraa si barsiisa. Wantichi akkaataa namaa galutti yookaan akkaatuma namni namarraa fudhatutti itti dhiibuudha malee barsiisa macaafa barsiisuu miti. Osoo barsiisa macaafa wal barsiisanii koo kiristaanonni wanti jedhu akkana kottee na baasedha bakka tanuu hin jiru bar. Kottee na baasedha bakka tommo kuno. Yesuus ergame malee ergamaa miti jedhanii bakka kuno. Maal jechuudha akkas jechuudha. Sataddaanaa bahuu didee gaafadhee naa deebisuu didani. Afuurisi seeneera siin hin jenneere. Musliima naan jedhan. Waaqa. Akkasii bar namni waa gaafate addaan baafatu. Namni akka kitaabarra jiru kanatti waan tokko hubatu muslima bakka. Muslima. Maal ijoollee meeqatu akkasitti Gaafii baay'een gaafanne garuu Yesuus Kiristoosii waaqadha akkamittiin ergamaa dhabee kan jedhu qofan gaafadhee sanuma naa deebisuu didan. ati kiristaana taatetta taanaan ameen haleluuyaa jechuudha moo qabda malee maaliif akkana jedhaa? Waan naan galle immoo dhimma lubbuuti akkamitti ameen jedhaa oola. Hin jiru gaa wanta akka jiru jira bukkee. Kun sii galeeraa kun siif hin gallee kala gaafattee baruu qabdaa wanti jedhu jira bukkeen jira. Callistee ameen jechuu qabda. Ameen! Uy! Naa ta'eera. Ni gulana ilaalee dhufee uy waaqayyo akkanaan jedhee waa'ee kan keessiin jedha. Akkamii Yesuus Kiristoos kunoo waaqaaf sagadaa waaqa kadhataa. Waaqayyo keenya kun akkamii waaqa kadhatu kadhannaayi. Yesuus Kiristoos gombifamee waaqayyoof sagadee jedha. Waaqayyo keenya waaqaaf sagadaa maal jechuudha gaafateettee gaafattu. Kadhannaa si barbaachisa waan ta'eef kadhannaa si goona. Eegalee. Kanaafuu deebiillee kan itti argattu amantiin dhugaallee amantiin shakkii fi shirkiin keessan jedhe amantii islaamaa qofa. Sunis rabbii tokkicha qofaaf ajajamuu. Rabbii tokkicha isa Yesuus Kiristoos ajajamaa fi ture. Rabbii tokkicha isa Museen ajajamaa fi ture. Rabbii tokkicha isa Nooh ajajamaa fi ture. Rabbii tokkicha isa Abrahaam ajajamaa fi ture. Rabbii tokkicha isa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajajamaa fi ture. Nabiyyoonni hundi isaanii ajajamanii fi akkasuma immoo ajajamaa fi jechuutti nama ajajan. Gama Rabbii akkasitti deebi'u dhabboo. Daandiin sirriin isa kana. Malee fuudhanii mucaa namaa mucaa wallahi haatitti cannaqamtee guddifattee waaqa godhanii yeroo akkana ture waaqa yeroo akkana ta'e immoo nama yeroo akkana taasa'u namummaadhaan haasa'a yeroo akkasi taasa'u waaqummaa yeroo akkana ta'e waaqummaa maarree ta'e achii gad ol deebise achii kee immoo of ol qabe gaa Yesuus waan wallahi barsiisa mataa miila hin qabne barsiisa Yesuus Kiristoos miti bara guyyaa tokko waan akkasii dubbatee Waaqayyoon tureetan iyyuu gad of deebisee. Fakkeenyaaf isin amma kitaaba ni qabdanii miti? Kitaaba Rabbii maal kitaaba keessaa kitaaba kakuu moofaa fi kakuu haaraa ni qabdanii? Baay'ee kan keenya waan moofaa hin qabuuti waan moofaa waan haaraa hin qabu quraana Rabbiitiin akkana hin jedhamu quraana Rabbiin moofaa siin haareffamus. Akka gaafa Rabbiin biraa dhufeetti jira bara akka gaafa Rabbiin biraa dhufeetti. Moofaa wanti haaraa hin jiru. Jechuun amma yeroon dhaga'ullee anillee hedduun dubbisnee
yommuu uumuufaa nama ture yommuu kakuu haaraa immoo waaqa ta'e ol deebi'ee jedhanii achi ammas gaaffii tokkoon gaafadhee Maariyaamiin eenyutu uume jennaan warra Hawwaa fi Aadam uumetu uume waaqa abbaa naan jedhan. Tolee jedheeti Yesuus kun ayyee Maariyaamiin waaqa abbaatu uume mitiire. Yesuus Maariyaamiifoo maal ta'a waaqa moo ilma ta'aa fi jedheen ilma isheetii jedhan. Waaqi akkamittiinitu garaa haadha keessaa gadi baaree jedheen deebiin arganne garuu. Waan si ajaa'ibu waan jara jedhan san Yesuus Kiristoos yeroo maarree ture nama ta'e yeroo maarree ta'e immoo waaqa ta'e kan jedhamu haasaa fudhatama hin qabnedha bar. Maaliif jennaani macaafni kan jedhu Waaqayyo ani Waaqayyo waan ta'eef hin geeddaramu jedha. Waaqayyo yeroo tokko waaqa ta'e yeroo tokko nama hin ta'u. Siigalee Milkiyaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ani Waaqayyo waan ta'eef hin geeddaramu ilaal. Ani Waaqayyo waan ta'eef hin geeddaramu jedha. Waaqayyo yeroo tokko nama ta'e yeroo tokko immoo waaqa ta'e yeroo tokko maarree ta'e laalaalaa kun Waaqayyoodhaan jedhamu. Waaqayyo waaquma nama ta'eetiyyuu lafa dhufee maarree ta'eetiyyuu akkas ta'e hin jedhamu. Hoose'aa raajichaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti maal jedha? Ani Waaqayyoodha malee nama miti jedha. Siigalee ani Waaqayyoodha malee nama miti. Waaqayyoo fi namatu jara kana harkaa wal make siigalee. Harkaa wal make. Yesuus Kiristoos ammoo bara baraan Yesuus Kiristoos hin geeddaramu. Maalirraa hin geeddaramu? Namummaa isaarraa hin geeddaramu. Kanas macaafatu jedha bara. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Yesuus Kiristoos kaleessas isuma ture har'as bara baraanis isumaa jedha. Siigalee kaleessas har'as bara baraanis Yesuus Kiristoos isuma hin jijjiiramu. Waaqayyo waaqummaarraa hin jijjiiramu. Yesuus Kiristoos namummaa isaarraa hin jijjiiramu. Siigalee Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo fira qulqulluu jedhamee Waaqayyo akkasitti lakkaa'amullee Yesuus Kiristoos hin beeku. Waan akkasii hin barsiisne. Kun barsiisa Yesuus illee miti. Ofii jaraatiif uummatan. Ofii jaraatiif haasaa propagaandaa oofan illee wanta akkasii jiru barsiisne akkasii.